Egaa tole kabajamtootaa fi daawwattoota keenya yeroo ammaa kana kan argamnu magaalaa Finfinnee kutaa Boolee jalattidha. Kan waliin argamnus immoo weellisaa Firaa'ol Tujumaa kan jedhamu kunoo kan argaa jirtanii. Mee waa'ee seenaa magaalaa Finfinnee haal tokko waliin dubbanne kan walitti deebinu ta'a. Haga xumuraatti nu faana turaa isiniin jedha. Egaa weellisaa Firaa'ol Tujumaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegde. Mee seenaa magaalaa Finfinnee waan beektu hawaasa keenya biraan nu gahime. Guddaa galatoome isin jecha Finfinneen akkuma beekamu handhuura Oromiyaati. Uummanni Oromoo Finfinnee kana seenaanis ta'e seeraanis ta'e kan isaa akka ta'e illee ni beeka. Kaleessa Oromoo Finfinnee kana keessa jiraachaa ture, loonsaa horsiifachaa, diinagdee mataasaa gaggeeffachaa, sirna isaatii Finfinnee kana keessatti of bulchaa ture. Haa ta'uutii garuu laga gamarraa gara kaabaatiin ta'u diinonni garaagaraa erga ce'aniin booda Finfinnee kana keessa akka buqqa'ee bahu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf maal siin jechuun barbaade amma yeroo ammaa kanatti magaala Finfinnee jedhamu kanaaf Finfinnee jechuu hin dandeenyu jechuudha. Lafti isaallee Finfinnee yoo jedhame ijaarsi isaa Finfinnee jedhamuu hin danda'u jechuudha. Akkuma Xaayituun maqicha jijjiirtee turte Addis Ababaa jechaanii turte akkasumallee magaalli kun Addis Ababaa fakkaataa jechuudha. Maaliif jennaan Finfinnee kan jedhamu yoo ta'e abbaan qeeqee irra hin jiru jechuudha. Abbaan qeeqee irraa buqqa'ee jira. Sirni isaa irratti gaggeeffamaa jiru. Kan irratti gaggeeffamaa jiru sirnoota biraatii jechuudha. Uummanni Oromoo akka jiru Finfinnee irraa buqqa'ee jira. Amma garuma kana yoo ilaalte qarqaratti baheeti jechuudha. Oromoon kan argamu maaliif jennaan Finfinnee handhuura keessaa buqqisanii baasaniiru jechuudha uummata kana. Diinagdeedhaan illee cabsanii jiru. Seenaa isaa harkaa jijjiiraniiru. Aadaa isaa harkaa balleessanii, duudhaa isaa harkaa balleessanii wanni inni itti hafe homtuu hin jiru jechuudha. Gamoowwan garaagaraa irratti ijaarratanii, waarshaalee garaagaraa irratti banatanii sirnicha guutummaatti harkaa jijjiiranii jiru jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana Finfinneen harka Oromoo harka hin jirtu jechuudha. Alagaa harka jirti. Sirna alagaatu irratti gaggeeffamaa jira. Alaabaa alagaatu irratti mirmirfamaa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon maal gochuu qaba? Amma sa'aatii amma kanatti wanti inni gochuu qabu kallattii kamiiniyyuu haa ta'u lafti kun lafa isaati. Kana durallee lafti keenya lafee keenya jedhee Oromoon dhaadachaa ture waan ta'eef lafa isaa kana deeffachuu qaba jechuudha. Finfinnee akka kaleessa turte sanitti akka sirna isaa sanitti deeffachuu qaba siin jedhe. Oromoon lafa isaa deeffachuudhaaf akkasumas immoo lafa isaatti deebi'ee lafa isaatirra jiraachuudhaaf mee maaltuuyyuu isa barbaachisa. Akkamiin immoo Finfinnee kan isaa godhachuu danda'e qe'ee isaatitti buqqaatonni kalee buqqaan suni qe'ee isaaniitti deemu jettee yaadda? Tokkoffaa dhaloonni ammaa kun seenaa isaa beekuu qaba. Waa'ee isaa beekuu qaba. Waa'ee warra isaa beekuu qaba. Kaleessa akaakayyuu isaa, akaakilee isaa, abaabilee isaa maalirraa akka turan Finfinnee keessaa eenyu faan akka buqqaan akkamitti akka buqqaan beekuu qaba. Kana malee sirna isaa beekuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan sirna isaa hin beekne taanaan waanuma amma Addis Ababaa fakkaattu kana fakkaatee wajjin jiraata taanaan Finfinnee deebisuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf wanti inni gochuu qabu tokko diinagdeedhaan cimuu qaba. Sirna isaa beekuu qaba. Seenaa lafa isaa beekuu qaba. Lafti isaa akka kiristinnaa ka'e hin beeku jechuudha. Namni baay'een amma Finfinnee isuma nuyi jennee waamnu kana Addis Ababaa jedhee waamaa jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee akka Finfinnee taate. Finfinnee taatee gaafa turte san immoo akkamitti akka turte beeku. Ijaarsi ammaa kuni Addis Ababaadha jette. Mee Addis Ababaa kanaan sababni Finfinnee jechuun hin dandeenyeef maalidha sababni isaa? Sababni Finfinnee jechuun hin dandeenyeef inni guddaan kaleessa Finfinnee keessa warri jiraachaa turan Oromoon kaleessa Finfinnee keessa jiraachaa ture sirna mataasaa qaba, aadaa mataasaa qaba, amantii mataasaa qaba, afaan mataasaa qaba jechuudha. Akkasumallee horsiifatee loowwan as keessatti horsiifatee aannan dhugaa, damma nyaachaa, foon nyaachaa, dhadhaa nyaachaa as keessatti guddatee jechuudha. Har'a garuu sunuun hongaa'ee jira jechuudha guutumaan guutuutti. Finfinneen ishii duriitii fi ishiin har'aa garaagarummaa qabdii jedhu mee inni kun yoo hagam dhugaadha? Guutumatti waliin argatu. Finfinneen kaleessaa kan Oromoon ijaaramte. Addis Ababaan har'aa immoo kan warra alagaatiin ijaaramte jechuudha. Kanaaf Finfinneedha jechuun hin dandeenyu. Sa'aatii amma kanatti ijaarsi jiru guutumatti kan Addis Ababaa irratti xiyyeeffate jechuudha. Nuti immoo warri kaleessa seenaa kaleessaa beeknu sun akka warra abboota keenya sanitti bakka sanitti deebi'uudhaan sirna mataa keenyaa beeknee Finfinnee keessatti gaafa sirna keenya ijaarrannu gaafa afaan keenya bulle Finfinnee jennee dubbachuu dandeenya.